Rabni kun yoo ati itti waan gaarii dalayde jannata illee si naq akkasuma jahannamiin illee si seensisa jechuudha. Hadiisa Usaama ibn Zayd odeesse keessatti gaaf tokko kara Juhaynaa jihaadaaf baanee jedha. Waggaa kana namicha uummata Islaamaa ajjeesuun beekamu tokkotti dhufnee waggaa kana anaa fi gurbaan tokko seefii baafannee namicha kana ajjeesuudhaaf kaane jedha. Waggaa kana namichi maal jedhee shahaadaa qabatee jedha. Kuffaara ture shahaadaa qabate. Maa jennaan namni shahaadaa qabatee qabeenyi isaa wanti isaa marti haraam. Laa ilaaha illallah. Waggaa kana Usaamaan maal jedhaa aniin ajjeesee waraanee jedha namicha kana. Waggaa kara Madiinaa deemu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam fageenyaan arganii maannaan jedhan yaa Usaama aqatalta nafsa ba'da laa ilaaha illallah erga isiin laa ilaaha illallah jette nafsi ajjeeftaa jedhanii gaafatanii Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam waggaa kana Usaamaan rifate yaa Rasuula Rabbii innahu khawf inni sodaa irraa akka jedhe malee waa dhugaan jedhe jedhuun dubbate. Waggaa kana Rasuulli sallallahu alaihi wasallam afalaa shaqaqta batna sila ati garaa isaa onnee isaa baqaqsitee laalte onnee isaa addaan baaftee laalte jedhaniin. Waggaa kana Usaamaan hin rifate. Kanaaf wanti arraba irraa bahu kun nafsee waan biraa irra jirtu karaa qajeelummaatti isii fidde isallee balleessiti jechuudha. Hadiisa Mu'aaz ibn Jabal odeesse keessatti Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Mu'aaz gaafii gaafate ergama Rabbi dalagaa gaarii ka waan gaarii dalaguun jannata argadhu biddarraa fagaadhu naa himi jedhee gaafatu keessatti ergamaan Rabbii كف عليك هذا الربك كان تيسي الربك كان قبي جدني دبتني وانت إلمان آدم جهنم إبدسين سيسو الرب مليه هنجرا كان ربي سبحانه وتعالى يرو نعما ممكن نرد لك نتي مال جدا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين كان الرب فيه كان يجتشو تيسو نرد راجتشو الرب kanaaf arraba ofii kana eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam uf qabanii beeki. Uf qaban maal irraa waa lama irraa uf qaban. Waa lama uf nuu qaban jechuudha. Namni man yadmalli maa bayna rijlayhi wa rijlayhi adaman lahu aljanna. Namni arrabaa fi waan hidhii lamaan jirtu arraba kanaa fi waan luka lamaan jirtu qaama saalaa uf qabe jannata uf qabaniif jechuudha. Kanaaf dalagaan arraba irraa bahu kun iddoo guddaa qaba jechuudha. Kanaaf wanti arraba keenyarraa bahu waan gaarii ta'uu qaba, wanti dubbannu waan gaarii ta'uu qaba jechuudha. Laal akka wal jalaas hin dhoyne wanti onnee irra jiru, wanti onneen ta'e yaadde arrabni baasa. Akkuma hadiisa Rasuulaa keessa sallallahu alaihi wasallam kutaan foonii qixxuun sun yoo tolte guutuun tola jedhu san kutaa foonii saniif wanti ibsaa ta'e arraba jechuudha. اللسان ترجمان القلب الربني إبسا قلبي تججو وان أني ياد الرب تدبت كناف أنا سلي ورّا الرب كنتيفتي الرب كنيجتي وياك أما فلدري ربيتي والرب الكهر ربي نهاتاسيسو ورّا وان دبت تشوفك يستي وان ربي جالة دبت ربي نهاتاسيسو وان بدو الرب في الرادوجون وان حمد الرافقاتشو وان هنتاني دبتشو الرافقوج الرب نهاتاسيسو من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. نمني قويا ربي في قويا آخرات أمن قويا كياما سنيت أمن وان غاري هدبتو يوكان حاجة يسوجو. كناف نما وان غاري دبتي وان غاري دلقي وان غاري الرب إسار دبتي وان حمتو رافروجي قويا كياما فلدي ربي تيتي سبب الرب فيك نكبتشو دان ورمي الكاو كيسا ربي أنا نفسي لها تاسسو وانت وما كنا كيس جرو ربي وان غاري نقولي الرب كنا وان غاري